sadi raajota wajjin qabatee jira lamaan kaaseen tokko waan qorannoodhaan karaa biraan mirkanaa'u waan ta'eef namoota hundaa fa'aati macaafuma keessa waan waliin fakkaanne ni jalqaba waamanii ati irraa kaasee raajidha jedhanii nama muutuun hin jiru jedheessi inni lamaffaadhaa kanneen an dhiyeesse akka argitan yoo ta'e namoota tajaajila isaan kannan dinqii hojjechuu isaanii dinqiif milikkita argisiisuu isaanii dhukkubsataa fayyisuu seexaana baasuu erga himuu isaanii qofa laalanii raajiidha jedhanii moggaasuu jira kuni dogongoraan jee raajonni macaafa qulqulluu keessaa maal akka fakkaatan eegan kaasee watu fakkeenyaaf namni dhukkubsataa fayyisuu raajiidha kajoo macaafa keessa isa jira warra dinqiif milikkita hojjetan jee warra qorontoota tokko dubbatanuma warra dhukkubsatootaaf kadhatanii jee miti eegisuma baasee inni qorontoota irra fakkaatee jiru kannaa adda addaa jira hojimaata adda addaa jira jee tajaajila adda addaa jira jee haa ta'u malee ለአንዱ ትንቢት መናገር ማልጂ ለአንዱ ትንቢት መናገር ለአንዱ መናፍስት መለየት ለአንዱ በልዩ አይነት ልሳን መናገር ለአንዱ በልሳኖች የተነገሩትን መተርጎም ይሰጣቸዋል ይህ ሁሉ ግን የአንዱ መንፈስ እንደበቃሉ ይሰጣል ጌታ ካዩ ሐሳ አካልም አንድ እንደሆነ ብዙ ብልቶች እንዳሉት ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው እንጂ ቁጣ ከይሳ አልኪ ነው warra dinqiif milikkita hojjetan akka jiran kaasa. Soo kun immoo dinqii fi milikkita hojjechuu raajummaadharraa addatti ta'e kan ayyaana keessatti yoo argitan ta'e. Inumaatu raajiin dinqii tokkollee hojjetin raajiin seexaana tokkollee baasin jira kakuu haaraa keessaas kakuu moofaa keessaas. Agaarus fakkeenyaaf dinqii tokkollee hojjetin. Abduu Bageeta. Abduu achi keessan galiin baqqaamu. Waa lama duwwaa kaasu. Isin tubaadha. Asali ko na gifatu shi koy nabi seetana ba sun jira jine tane man tani sin no akasin jedhe nabi ku sata kana tun jira jine tane man tani kenna biraat thank you eni ko sata kama keti namni fayyun dir kama sat aye thank you nabi dinki hojjetun jira jine tane man tani injenne macaafni jedhu ani kan isin jechaa jiru ila ani kan isin jechaa jiru ayyaanni kun jira moo hin jiru ayyaana kana keessatti dogoggorri jira moo hin jiru tu dhufdu'a isa kaan isin isatti dhufna fakkeenyaaf namoota raajii jedhanii moggaasuun macaafa qulqulluu keessaas hin turre tajaajila isaanii yookaan dinqiif milikkita waan garagaraa seexaana baasu hafuurota gargar baasu isaanii ilaalamee raajiidha jedhamee waamamne raajiin kakuu moofaa waan sadee raajuu kakaaraa waan lameen ifatti hankaa'e macaafarra jira. Raajonni macaafarra jiran amma immoo raajonni sababii hin jiraanneef sababii gahaan isinii dhiyeessaa jeetiin osoo sanitti hin deemin dura maal godhe akka isin yaada taasisan kaas amma raajonni jiru maaliif jenna sababii lama tokkoffaa waldaan kiristaanaa hundi raajota ergamoota irra waan jaaramteen asii achi raajii fi ergamaan waldaa waan hin gaggeessineef. Kanaafis Paawulos Xiimotewosiin Yohaannis faan Poolikaarpii fa'aa akkamitti akkanii fi muudamu laallee haasira yaada biyya keessatti amma immoo inni gara biraa lammaffaadha wanni hin jiraanneef raajiin maaliif hin jiru jenna amma amantoota hundumaa keessaa warri qulqulluu waan jiruuf amantoota hundumaatti waaqayyo waan dubbatuuf Iyesuus hoolonni kiyya sagalee kiyya dhagaan jee soo Iyesuus hin dhaga'uudhaaf amma raajii osoo hin ta'in hoolaa ta'uu nu gaafataa jeetiin sababii lameen kanaaf raajiin hin jiru jee maaliif iyyuu hafuura kiyya irraa bara dhumaa irratti Fonkabii sundaran inni dhangalaasa jee inni kun immoo hojii ergamoota irratti hiikamee hojii ergamoota irratti dhufee hafuurri kun dhangala'ee gara amantoota hundumaa keessa buufatee jaarsoliin abjuu dargaggoonni mul'ata ijoolleen keessan xixinnoon yookaan shamarranii akka jechuu itti kutaa sanitti haa ta'u malee isaan immoo raajiin dubbatuu jee. Kutaan kitaaba kan jee hafuura qulqulluu dhufurraa kan ka'e amantoota irratti waan ta'uudha. Isin ammoo kan jechuu jirtan addaan baasnee namni raajii jedhamu jira jechuu jirtan. Ani immoo hin jiru jechuu jira. Ragaan jiraannee kanaaf hin deebadhe thank you. Kanaaf yaadota irratti zarba adeemu. Injiruudhaan murteessati normaaliinochis waldicha keessa jirra waldichi mannu guddisee injiru eega jettee waldaan kiristaanaa biyya lafarra jirtu. Raajii dubbachuun ni jira jira. Inni goggoridha. Raajii dubbachuun amantoota hundumaaf kennamee jira. Eega akkas ta'e gubaa'ee guutuun raajii dubbachuu qaba kaa waldaa tokko keessa. Thank you. Raajii dubbachuu jechuun maali jalqaba isinii haaseera macaafa keessaa. Haareen tiniyaa deemtanii amma bira akka nama daa'ima wajjin wanni daa'ima walitti haasoo wal jalaa taa'aa jirra. Wanti anaasii hundi ragaa macaafa keessaa dhiyaatee jira. Inni isin beeku. Raajonni kakuu moofaa hojii sadii qaban jenne amma raajii yoo jiraate hojii sana hojjechuu qaba. Raajonni kakuu haaraa hojii lama hojjetan jenne lameen sayyuu amma jiraate hojjechuu qaba. Garuu
Prophetic spirit amantoota irra dhufe maal faayidaan isaa? Fakkeenyaaf amantoonni hundi kannaa hafuura akka shaakalan. Inuma kannaa raajii argachuudhaaf hundi keessanuu dhamaan jenne amantoota hunda raajii dubbachuuf isa jedhudha kannaan argachuuf miti qotichi raajii dubbachuuf hundi keessanuu carraaqa kanaan isin gorsaa jee. Okay, opposition kan jiru yeroo hedduu opposition jechi jiru hin jiru. Macaafni qulqulluun jecha tokko ofisii jiru hin qabu Efesoon irratti. Wal Kiristoosis golbeetti boojuu sarbee waldaa kiristiyaanaaf kennaa kannee jira. Kennaan kan kuni kennaa ergamoota warra waan waaqayyotti mul'ise dubbatanii raajota miti warra waan waaqayyotti mul'ise dubbatanii kun immoo amantoota hunda ta'uu danda'a eenyu ta'uu danda'a adda baasnee ilaalaboota. Profeetas jecha kam akka ta'e. Waan waaqayyo isaanitti mul'ise warri dubbatan sanii maal jedhama caafni? Gonkumaa maal jedhan jedhe? Yaadota reefu naawwadhu yaadota reefu dubbatan. Anis waan waaqayyoon dubbate ni naasaan jee isinis ni haasoftan miti waan waaqayyo isin dubbate. Ergaa himuun hin jiru jedhan. Akka goonu bakka mee namoonni yaadataa kennanii thank you. Kooftaan karaa eebbisoo. Alamu dataran. Rakkoon jiru ambisa wajjin haasaa. Galatoomaa sagaleen kun dhaga'ama laa garuu. Baay'ee gaariidha. Wal falmii amma gaggeeffamaa jiru kun namatti tola. Suma dhugaa dubbachuuf ani jechuun waan baay'een irraa bare baasii. Callisee matuun taane wantoonni nama barsiisa wantoota baay'ee keessa jira. Xiyyeeffannaa guddaa kan godhamu qabu sana irratti natti fakkaata gaafa yaadu jechuudha. Yaadatummaa ragaa macaafa qulqulluutti hundooftee kaafte kun hundumtu anaaf wantallee gattaa'ee namni barachuu qabu wantallee namni sirriitti itti mutti yaaduu qabu ragaadha wantoonni dhiyaatan jecha dhugaa masitti muu yaadota keerraa harka caalu nan qoddadhaan harka caalu baay'een itti amanaa jechaadha kun yaada dhuunfaa koo fi baay'ee irraa kan jalqabe jechaadha baay'ee dubbisuu korraa kan jalqabe irraa kan ka'e yaadota kanatti baay'ee nan amanaa even an akka dhuunfaa kootti yoon ibsee al takka anaaf raajiin maal barbaachisa sarakkaa jiru nama ga'eedha jechaadha raajiin yookaan an karaa deemuu fi kanas eeggataa sanas eeggata naan jechuun waa maaliif barbaachise yoon fuudhuu fedhee yoon mana ijaarrachuu fedhee yoon makiinaa bitachuu fedhee yoon lafa bitachuu fedhee raajiin itti raajuu maaliif barbaachisa akkas gochuu qabdaa akkas gochuun qabdu achi deemuu qabdaa achi deemuu qabdu ni jedhu iyyuu maaliif barbaachisa sarakkaa jiru nama ga'eedhaan. Kanammoo maalirratti hundaa'een kana ragaa baay'ee jaan dubbisu jechaadha. Wangeela jaan dubbisu hafuura qulqulluu ofitti fudhadhee waan hin jiruuf sadarkaa kanarrallee nama ga'eedha jechuudha. Kanaaf ammas kana sirraa hubadhee hafuurri raajii nama dubbachiisu hin jiruutu hin taane muudamni namoonni ittiin raajii of godhanii an raajii abaluudha jedhanii ittiin dubbatan sun ragaa macaafa qulqulluudhaan hin qabnu kan jedhu. Anillee kanatti dhibba keessaa dhibban itti amana. Dhibba keessaa dhibba jechaadha. Hafuurri raajii nama dubbachiisu jira. Anarrayyuu hafuurri raajii dhufuu danda'a. Jireenya koof ta'uu danda'a, kan sabaaf ta'uu danda'a, utuun karadhuu ta'uu danda'a, hafuurri raajii narra dhufuu danda'a, raajii na dubbachiisuu danda'a. Itti namana kanatti. Garuu immoo raajii dhadha'uuf muudee even amma hojii xibaaraadha malee al takka hojjedheen ture TikTok irratti nuuf warra xibaara hojjetan yookaan nuuf warra xinqolaa hojjetan gidduu garaagarummaan jiru maalidha kan jedhu tokko baay'ee hojjedheen ture. Dhuguma gaafa yaadu nuyi har'aa fi warra hojii xibaaraa hojjetan gidduu garaagarummaan jiru baay'ee xiqqoodha. Bishaan coree tokko jechuu dandeessa. Maaliif isin jedhee namni tokko irra ollaa keetii yoo si jibbee attee zayitii fudhattee zayitii gara sanatti facaaftaa karaa deemuuf lafa keetti dibattee yoo abaluu na dubbise har'a nan shakka abaluu na miidhuu fedhadhee yaada waan ta'eef itti harkatti dibattee kaatee deemta makiinaatti dibatanii deemu waan adda addaa godhanii deemu inni kana waaraan maarratee gala. Durii warra ortodoksiin gaafa isaan tabala fudhatanii galan xinnoo taane baay'eetti qoosna turre. Fayyinni Yesuus malee bishaanni maal si godhachaa turreen. Har'a garuu akkuma isaaniitti amantoonni keenya charchii dhuunfaadhaa gaafa galan harka guddaan deemu hin jiru. Akka nama gabaadhaa galee inni kaan bishaan baatee inni kaan biyyoo feestaalitti baatee inni kaan zayitii baatee galaa jira jechaadha. Kun joonja'ummaa guddaadha. Raatamummaa guddaadha kun. Kanaafi wantoonni kun keessuma akka yaadatti garuu kan an qabuun abduu amantoonni keenya baay'ee bilii barachaa jiran wangeelii barsiifamaa hin jiru. Ani yeroo tokko yaada kaaseen ture baasii maal jedheen kaasee sadarkaa kolleejjiitti namoota wangeela barataniif wangeelaa weedhamee kan ittiin eebbifamu sadarkaa kolleejjiitti kennamu gadi bu'ee waldaa kiristaanaa keessatti kennamuu qabaa jedhee yaada dhiyeesseen ture. Maaliif wanti da'oo ta'uu jiraachuun qabu.
waan dhoksaana tamma beektu kun dhoks beekumsa tamma argatte kun amantoonni hundumtu waldaa kiristaanaa keessa jiran utuu argataniiti ciminni namoota baay'ee dabalaa deema. Kanaaf yaada baay'ee qabu wantoonni kun naannaa amansiisaa itti namana galatoomaa gara booddeerra garuu yaada itti dabaluu nan danda'a. Warri bal'aatoo galiin qoy nama galchi qoy zale abduu qoy ale thank you yaanni keenya inni guddaan haalli jiraniif hojiin jiran sirrii miti ayyaanichi garuu jira saganarratti abduunis dubbateera ayyaanichi jira hojiiwwan jiraniif muudamni Pastor, please you're the nation of Sanoda Givanda. You're the unity in Mutesina. Ayyaanichi jira hin jenne hafuurri qulqulluun amantoota hundaaf kennameera waaqayyo irraa dhaga'uuf waaqayyo irraa dhageeffachuuf amanaa hundaatu ilma kanaafis hoolonni kiyya sagalee kiyya dhagaan jee malee raajota dhagee hin jenne je atiin isin ammoo fiddanii abduun ayyaanichi jira jetta ayyaana inni isin jettan raajiin kallattiin namoota muuddanidha ani isatti namoota yaada kiyya yeroo hedduu shiifte akkan godheefin sirreessuuf jeeti. Ammallee waan isiniimu namni raajii jedhamee muudamuu yoo ni jirate gaafii lama reefu isinii dhiyeesseera. Akkamitti raajiin kakuma fakka ture kakuma haaraa akkamitti akka ture iddoo tokkotti ati har'aa kaasee raajii dhajaanii namni akkanii fi namootaan hin muudamin mana qulqullummaatiinis hin muudamin waldaa kiristiyaanaanis hin muudamin ragaa yoo jiraate naakan naajee isin gaafadheera. Yoo manni qulqullummaa waamanii ati har'aa kaasee abalu raajii dhajaan naakan ragaa yoo waldaan kiristiyaanaa waamtee kakuu haaraa keessatti ati har'aa kaasee raajii dhajte naakan naa. Arranis waameti waldaa keenyatti waldaa makaaniyosi gulaleetiin tajaajila achitti waameti zalaalama waqtolaa kana faadhaan ati raajii jeerran nagahee chooguusanis wanni barbaachisu akkasi ani immoo ragaa macaafaan isin gaafadhe isin immoo wanni oduu ganda keessa jiru kana finnee wal dhukkubsuun qabnu isatti naa deebi'a. Thank you. Ragaa macaafaatiin maaf naasaan Abdusalaam ragaa Abdusalem galatooma wanti jedhame irratti walii galleera maal irratti walii galle raajummaan bifa raajummaati afurri waaqayyo kennaan ayyaanaa suni akka macaafni qulqulluun kutaa sana shakkamittiin ibsita isa tokkoffaa Qorontos 12 jiru kennaa san namoota garagaraatiif kenna akkamitti ibsita tokko gaaffii kanadha akkamitti isa hubatta maaliif isa kaaniif kana kenne isa kaaniif kana kenne isa kaaniif kennaa kenne sana ibsee jechuudha inni ijoon inni guddaan nu beekuu qabnu sagalee raajummaa waldaa kiristaanaa keessa jiraachuu isaati. Kanatti naman sagalee raajummaa waaqayyo dubbatu waldaa kiristaanaa keessatti dubbatu isaanis nama baay'isa jechuun nama gaafannu warra dogoggora ofii isaaniiti maqaa sana ofitti muudanii maqaa sana ofirra ka'anii waan biraa hojjetanii hin fudhannu. Isii galee maaliif hin fudhannu ija hojii isaaniitiin beenna waan ta'eef jechuudha. Garuu ayyaanni kennaan hafuurri qulqulluun kennaa isa kaaniif kennaa raajummaa jedhee waldaa kiristaanaatiif kenne sana hin fudhannaadha. Inni ijoon an kaase hundumtuu waan waaqayyotti mul'ise hin dubbatu raajii hin dubbatu. Sababiin isaa dargaggoonni keessanii raajiin dubbatu kan jedhu abboonni keessan abjuun abjuatu kan jedhu sagalee waaqayyo irra jiru waan ta'eef sana fudhannee dabarraan waliigallee dabarreerra jechuudha akka macaafi jedhutti. Sanarra kan darbe warra akka waaqa shishifii kana yoomiyyuu taanaan anama fakkeenyaa fi lubni tokko waldaa kiristaanaa keessaa ka'ee raajii tokko yoo natti dubbate hin fudhadhu jechuudha. Waldaa kiristaanaatiif kenname waldaa kiristaanaa keessa jira. Yookaan paastariin tokko ka'ee laakkas waaqayyo siin jedhe yoo naan jedhe ani nan fudhadha moo hin fudhadhu. Sana nan fudhadha taanaani sagalee raajummaa waan duratti ta'u yoo natti hime waaqayyo nan fudhadha taanaani isa macaafni qulqulluu waldaa kiristaanaatiif kennaa ayyaana sanatti fayyadameera jechuudha. Hin fudhadhu taanaan immoo mormituu isaati jechuudha. Kanaaf fudhachuu nan qaba amantoota hundumaa akka dubbatamani kennaa namootaaf kennedha. Isa kaaniif barsiisuu kenne, isa kaaniif raajummaa, isa kaaniif afaan beekamne dubbachuu, isa kaaniif afaanicha hiikuu. Akka macaafni qulqulluun kennaa garagaraa namoota garagaraatiif kennetti dubbata waan ta'eef yoo akkas ta'e ani fudhachuu nan danda'a. Hin barbaachisu immoo sagaleen raajummaa waldaa kiristaanaa keessaa hin barbaachisu. Fakkeenyaaf raajii kan jedhamu tokko fakkeenyaaf hojii ergamoota boqonnaa 21 Agawos namichi jedhamu suni raajii dubbate sabbata Phaawulos hiikee miilla isaattis harka isaattis hidhee ilaa waaqayyoo nama kana dabarsanii akka inni kennamu dubbatanna Phaawulos bira kan Phaawulos immoo ani lubbuu koo dabarsee Yesuusiif kennuuf iyyuu qophaadha jedhee deebiseef. Agawos nami jedhamu sun raajii tureera. Ijoolleen lallabaa wangeelaa sun lamaanis immoo waa waaqayyoo isaanitti mul'ise dubbachuudhaan tajaajilu turanidha.
waan waaqayyo isaanitti mul'ise dubbachuudhaan tajaajilu jedha sagaleen waaqayyo jechuudha kutaama kana keessatti jechuudha. Ilmaan Filiiphoos ijoolleen durbaa afur kan raajii dubbatan. Ijoollee afur kan raajii dubbatan eeyyee. Kanaaf kenna ayyaana raajummaa sana fudhachuun qabaadha. Garuu taayitilii sana amma wanti nu irratti walii galuu dadhabne mormiin ka'u naggaadota taayitilii sana ofitti maxxansanii ittiin ka'anidha. Malee hunduma isaanii kana qabatee kan waldaa kiristaanaa keessa jiru raajummaan dubbatamu kamillee sirrii miti jechuu kan bineensa jechuun nu dandeessisu inni jedhee fi isuma kanaaf jechuudha. Anamma siyaa eebbisu. Kannaa ayyaana sana akkamitti hubatta'etti? Kannaa ayyaana Efesoon irras jiru ta'e Qorontos irras Roome irras jiru walitti cunfee jecha tokko qofaan hin hubadha. Ijaarsa dhagnaatiif, edificationidhaaf yookaan ta'an lamaan natsiisa jennu afaan Amaaraatiin dhagna Kiristoos ijaaruuf kannaa kennamee jeetii nama naan. Kannaa kanaan ammoo jechoota ati Qorontos isa duraa 12 akkamitti hubatteetti? Efesoon afurii wajjinis Roome irra erga Roome irra kutaa garaagaraa keessa faca'ee jira waan ta'eef isa kutaa hedduu keessa kan jiru akkasumas keessaa bahee inumaatu kutaawwan akka hojii ergamootaa keessatti raajii Agaabos jedhamee raajii dullacha jee macaafni waamu Agaabos jedhamee eenyu akka ta'e isa boodatti deebina ijoollee durbaa afur raajii dubbatan yookaan ta'an sagalee raajii dubbatan waan waaqayyotti mul'ise dubbatan argitanii reefu waan tokko jeetiin ture ammallee charchii keessatti waan waaqayyo nama mul'ise dubbachuun waan waaqayyo namatti hime dubbachuun ni jira anuuniin dubbadhaan isiniin jedhe isarra walii galan wanta hundi caala na dhaggeeffadha inni moggaasa maqaa hin qabu wanni hin qabneef amantootaaf kenne dhagnaaf kenne fakkiin na dhaggeeffadha gara amma ishee anaa fi warri asirra jirru kun hundi chaachii tokko jirraa jennu osoo nuti titeenyee tajaajilu jirru haati takka haadhoo tokko yookaan ta'an nama waldaa keessatti miseensuma ta'ee jiru tokkoon dhuftee waaqayyo akkas jedhee na dubbatee jettee ni dhageenya moo dhageenya? Hin dhageenya. Ni dhageenya qofa osoo hin ta'in ni fudhannaa ergicha qorree ilaallee waaqayyo karaa keenya kana akkas jedhee dubbatee jenna. Nuyi tajaajiltoota yeroo guutuu taanee osoo waldaa jiru namoonni biraanii fi waaqayyo itti dubbate aamiin jennee fudhanna waan waaqayyo ittiin dubbatu garuu immoo waan waaqayyo nama dubbachuun qofti raajii nama jechisiisa ulaagaa raajii hafuuma ofattis kakuu haaraattis reefu isinii haayeraan raajii tokko raajii kan jechisiisu hafuuma ofatti waan sadeen san godhuu yoo danda'e kakuu haaraatti waan lameen kana godhuu yoo danda'e jee ragaaniin isinii dhiyeessi amma immoo osuma taaksii keesseenyu fakkeenyaaf naafi zalaalama osoo ta'eyyuu zalaalamni waaqayyo dubbate akkasiin jedhamu salaamiyoon hanjii aamiin jeetiin fudhannaan Zalaalam dirqama raajii ta'uun irra jiru amanaa ta'uu isaa qofaan aburri qulqulluu waan keessa jiruuf ni dubbata jeetiin amana. Inni gara biraa yeroo hedduu muudama deemu sun muudamichi hin jiru kaleessaas hin turre har'aas hin turre kakuma ofaa keessattuu iddoo tokkotti raajii waamanii mana qulqullummaatti laate har'aa kaasee raajii hin jedhamne kakuu haaraatti isaati har'aa kaasee raajii hin jedhamne kakuu haaraa keessatti raajonni ifatti kan kaa'aman keessaa tokko ni jiran jedhamanii isa wanniiti isa ergaa sorry. Maaliif appiin gochuuf hojii ergamootaa irratti waldaan Xookiyaatitti gaggeessitoonni barsiisonni lallabdoonni wangeelaati raajoonni osoo walii wajjin kadhachaa jiranii jira waldaatti keessa tureeraa jechuudha argitanii warra raajoota jedhu warra waan waaqayyotti himuu dubbatan isa jiruun macaafni keenya egaa ka'e raajii jettanii waamta yoo ta'e qotta egaa waan tokkoon isiniin jira egaa raajii ta'e waan sadirree kakuu mofaatti jennees waan lameen kakuu haaraatti jennees iddootti waamtee waldaan irraa kaasee ilaa waldaa kana keessatti isin irraa kaasee Antookiyaa keessatti raajiidha jettee ittiin argisiisa anis irra nama dhufee waldaan nadi biyyo tokko ni namana ani immoo waan hin gabaabaa isin himu bakkatti mana qulqullummaattis nama waamanii ati irraa kaasee raajiidha jedhan waldaattis nama waamanii ati irraa kaasee raajiidha jedhan kakuu haaraatti yoo naa kan nitan anuu irraa kaasee nama waldaan dibduun raajii jee waama Lucky. Akkasa kun bakka koi ati akkasa kun isa jofu waan tokko qofa godhan waan tokko qofa godhan naakan na luksi tokko fakkeenya kamara keessa koi kaidisi federal police ta'e rakko dhifeessati ammoo waan tokko ilame obboleessa ko walumaa galatti mucaa ko ani akka kotti egan waldaa kana keessatti dhaladhee guddadhee waggaa 32 irra
waldaan makana suus keessatti gandaladhee guddadhee umurii kooti waggaa 32 waggaa 28 ol tajaajilatti bahee waldaan tajaajila koo fudhattee adeemsa dubbii koo fudhattee maalummaa koo fudhattee na gaggeessiteetti. Kan eenyu qulqullummaa koo wajjin qoy na dhagaye. Anamma kanata malafa kaa'aa jirtu moggaasni sun hin turre. Maqichi tureera biluu kidaanii keessa maqichi tureera. Raajonni jiru. Raajota barreen gaddaa bara kakuu haaraa kakuu moofaa kakuu haaraa har'a garuu namoonni muraasni immoo maqaa ofii moggaasanii adeemsa kuni jireenya agalgaa'onni sun agarsiisanii dubbii asirratti haa dhiifnu namoonni tokko azala akkas jechaa jiru wangeela nutti labsaa namni galeef akka galeetti adeemuu jechaa jiru bargit otoo azala warri jiru tajaajiltoota duwwaa taane baay'ee haasa'uu dandeenya waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Tajaajiltoota duwwaa otoo taane otoo azalammaa faallaa Kiristoos kan labsan jiru adeemsa biraa kan deeman jiru lubbuutti haaraa kan ta'an jiru jechoota baay'ee nu barreessaa jiru laalaan jira waan ta'eef miti zalaalam